sagantaa keenya har'aatiin dhimma adda ta'e irratti xiyyeeffanneerra. Akkuma beekamu yeroon irra jiru yeroo odeeffannoon akkuma galaanaa oliif gaditti yaa'udha. Yeroo kana keessa immoo dhimmoonni namoota hedduu wal falmachiisuu fi dhimmoota namoota hedduutti gaaffii ta'u irratti xiyyeeffanna. Dhimmi kunis immoo dhimma mata duree Illuminaantiiti. Yeroo baay'ee toora intarneetii garaagaraa irratti namoonni milkaa'ina olaanoo irra ga'an akkasumas immoo dhoksaawwan adda addaa sana malees immoo dhimmoota dandeettii addaa yeroo argan namoonni adda addaa abalu Illuminaantiidha garee akkasii keessa jira garee akkanaati jedhanii dubbatu. Nutis kanuma xiyyeeffachuudhaan Illuminaantiin addunyaa keessatti maal akka fakkaatuu fi dhugummaa isaa irratti xiyyeeffanneerra. Amma xumura sagantaa keenyaatti yoo nu wajjin turtan yeroo balleessitaniif kaffaltii gahaa isiniif kaffalla isiniin jenna. Maalummaa Illuminaantiitti otoo gadi fageenyaan hin seeniin jecha beekumsa dhoksaa irraa ka'u yoo irraa kaane baay'ee gaarii ta'a. Beekumsa dhoksaa jechuun waa'ee jireenya dhala namaa idil addunyaa keessa jiraatan yookaan guutummaa addunyaa irra jiraatan kan namni kamiyyuu beekuu hin dandeenye beekuu danda'udha. Kana malees immoo waa'ee icciitii ardiileef lafaa akka malee beekuudha. Namoonni beekumsa dhoksaa waa'ee sammuu namaa to'achuu fi icciitii dhoksaa ardiilee irra jiranii beekanis immoo akka namoonni hundi galaana beekumsaa kanatti nam'anii hin dhumneef akka itti gaafatamummaan isaa isaan qofaan itti kennametti of lakkaa'u. Namoonni kun immoo garee kana garee Illuminaantii jedhanii of waamu jedhanii barreessitoonni beekamoo addunyaa barreessaniiru. Illuminaantii iyyoo kan gareen 666 jedhamee seenaa macaafa qulqulluu keessatti beekamu har'a addunyaa irra jirra jechaa jiru waan jedhan fakkaata. Illuminaantii jechuun jecha afaan Ingiliffaa yoo ta'u beekumsa namni kamiyyuu bira ga'uu hin dandeenye beekuu jechaadha. Kanaafis Illuminaantiin afaan Oromootti yoo hiikamu kan ifeef jechuudha. Kan namoonni garee faallaa garee kanaa ta'anii dubbatanitti yoo ta'e Illuminaantiin dhalli namaa addunyaa kanarra jiraate beekumsa dhoksaa yoo gonfate addunyaa kana akka to'atu sirriitti beeku. Kanaaf beekumsa kana namaaf hiruurra raagaalee dogoggoraa fi sobaan addunyaa bittimsuu filatu. Namoonni kun immoo beekumsa dhoksaa of harkatti galfanneerra jedhu. Beekumsa dhoksaa kanaanis jeequmsa gurguddaa daba hamaa addunyaa irratti dalaganiiru. Addunyaanis immoo beekumsa dogoggoraa fi daba isaan kennan akkasumas immoo shira isaan golga duuba ta'anii kennaniin yeroo baay'ee burjaajofteetti. Gareen kun dhaabbata maallaqaa, dhaabbata waraanaa, geggeessitoota olaanoo kan to'atu yoo ta'u ammas sadarkaa idil addunyaatti isum kana waan hojjechaa jiru fakkaata. Yeroo ammaa kana dhaabbanni mootummaa yookaan mootummoonni adda addaa garee kanaa waammachaan fakkaata. Kanaaf mootummaan biyya tokko bulchu itti gaafatamummaa xiinsammuu fi beekumsaan lammiileen isaanii akka hin miidhamneef itti gaafatamummaa qabu. Erga kana ta'e maaliif karaa foddaa televezyiinii safuun gaafa cafu jeequmsa adda addaa kan namoota adda addaa kakaasu gaafa mul'ifamu maaliif cal jedhee mootummaan biyya tokko bulchu ilaala kan jedhu gaaffii namoota hundaati. Kanaaf akka deebii namoonni adda addaa kennanitti gareen kun ajajaa fi to'annoo adda addaa duuba ta'anii mootummoota biyya bulchaniif kennu jechuudhaan kitaabalee adda addaa keessatti barreessaniiru. Yeroo baay'ee gurra namoota hedduu keessa kan jiru garee Illuminaantii kana. Haa ta'uyyuu malee waldaaleen akkuma icciitii gurmaa'anii daba hedduu dalagan ni jiru. Kanaafuu seenaa dhuftee Illuminaantii fi waldaalee Illuminaantii faana wal qabatan hedduu ilaalla. Gareen kun icciitii akka galmaa fi qabiyyee isaanii isa olaanaa yookaan akka meeshaa waraanaa isaanii isa olaanaatti ilaalu. Kanaafuu namoonni garee kana keessa jiranis haa ta'u namoonni iddoo biroo jiran miseensa garee kanaa kan ta'an icciitii baay'ee eeguudhaan beeku. Namoonni waldaalee icciitii hedduu keessatti argaman kun beekumsa dhoksaa Rabbi akka kophaatti isaan dhangee uume itti fakkaata. Kanaafis immoo beekumsa dhoksaa kanneen akka moora, xonqolaa, hojii hamaa hunduma isaa ofii isaaniif qabatanii taa'u. Adeemsi kun immoo adeemsa ittiin sammuu namaa to'atanii. Beekumsi dhoksaan kun immoo gooftaa isaaniirraa yookaan seexanarraa akka isaaniif kennametti lakkaa'atu. Waldaaleen icciitii kun namaaf amma ifaan yaa mul'atan malee seenaa dheeraa dabarsaniiru. Waggoota dheeraa dabarsan keessatti immoo yeroo irraa yerootti kaayyoon adda addaa qabatanii dhiibbaawwan gurguddaa uumanii jiraataniiru. Wanti isaan raawwatan marti hundeen isaa waggoota kumaan dura duubatti deebine kan ilaallu ta'a. Waldaaleen icciitii beekamaa inni seenaa dheeraa qabu obbolaawwan bofaa yookaan Brotherhood of Snake jedhamee isa beekamudha. Kun seenaa durii kan ta'e jeennata edda wajjin kan wal simatu yookaan bu'uura kan godhatu ta'eetu lakkaa'ama. Miseensonni waldaalee icciitii bofti mallattoo beekumsa aartiiti jedhaniitu amanu. Abbaan beekumsa aartii immoo seexana jedhaniitu amanu. Waldaalee icciitiif seexanni gaarii garraamii fi gooftaa dhugaa ta'eef fudhatama. Uummata addunyaa hedduu biratti waan gaarii garraamii fi hunda uumee ta'uudhaan kan beekamu yoo ta'u waldaalee icciitii kana biratti garuu hamaa ija jabeessaa fi dhoksaa qaroominaa ta'etu beekama.
Waldaalee icciitii fi seexanaan gaggeeffaman kana biratti waaqni hamaa ta'e yoo ilaalameyyuu isaaniif garuu gaariif garraamiin abbaan kennaa qaroominaa seexana dhamee lakkaa'ama. Seexanni immoo ergama qaroominaa isaa karaa bofaaf akka kennanitti of lakkaayu. Fakkeenyaaf namni ardii kanarratti seexana addunyaa jedhamee beekamu ijji koonaaf banamee gaarii fi yaraan baree akkuma waaqaan ta'e jechuun kan dubbatu namichi Aleksaandar Kiriiwiil garraamummaa fi gaarummaa waaqaa dhoksee gaarummaa seexanaa odeessa. Waldaaleen icciitii kun addunyaa durii keessatti bu'uurri isaanii falaasamaa fi amantii ture. Bara giddu galeessaa keessa immoo saayinsiin bakka falaasamaa yoo qabatu amantiin garuu handhuura icciitii isaanii ta'ee itti fufe. Jaarraa 18ffaa keessa hundee waldaalee icciitii siyaasaa fi amantiin walitti hidhansa horatanii waraqaawwan adda addaa raabsuu danda'ani. Kana malees amantiiwwan keessaa bahuudhaan rogaawwan adda addaatiin socho'uu eegalan. Yeroo ammaa kanas waldaaleen icciitii akaakuu lamatu jira. Inni tokkoffaan madda beekumsa gadi fagoo yookaan historic school jedhameetu beekama. Kaayyoon isaa inni guddaan waa'ee jireenya dhala namaa icciitiin eeguu fi gadi fageenyaan beekuudha. Kana gochuudhaan dhimmoota namaa beekumsa gadi fagoo kanatti fayyadamuudhaan otoo namni kamillee irratti hin beekin gara barbaadanitti ilma namaa oofuu danda'u jechuudha. Akaakuu waldaalee icciitii gurguddoo kanaaf fakkeenya kan ta'an zoonota durii faarmineesota roozii chaayildi caqasamuun ni danda'u. Inni lammaffaan waldaalee icciitii siyaasaati yookaan immoo supervisor brotherhood jedhameetu beekama. Kaayyoon isaa inni olaanaan kan garee kanaa immoo siyaasaa fi diinagdee irratti dhiibbaa guddaa uumuudhaan mootummaa addunyaa dadhabsiisuu fi dhabamsiisuudhaan dhumarratti mootummaa garee icciitii kanaan hundeessuudha. Ministeerri muummicha Ingiliz kan turii Beenjaamin Diraazil waldaaleen icciitii basaasota isaaniitii fi xaxxootaaf takaaltota isaaniitiin icciitii hamaa gadi fagoo hojjechuudhaan mootummaa addunyaa dhabamsiisuu fi dadhabsiisuudhaan waldaalee mataa isaaniif akkasumas immoo mootummaa mataa isaanii uumuudhaaf akka jiran akka armaan gaditti dubbatee ture. Mootummoonni bara kana mootiiwwan bulchitootaa fi ministeerota biroo wajjin qofa wal falmuu otoo hin taane bakka maratti bakka bu'oota dharaa bobbaasanii kaayyoof karoora mootummaa balleessuuf kan socho'an jiru waldaaleen icciitii jechuudhaan dubbatee ture Beenjaamin Diraazil. Waldaaleen icciitii kun siyaasaa keessattis haa ta'u diinagdee keessattis daba adda addaa raawwatan malee waan tokko isaan godhu kan galma tokko isaan godhu qabu. Lamaanuu beekumsaa fi humna artii kan nuu kennu seexanadha jedhaniitu amanu. Kanaafis immoo gugguufuudhaan seexanaaf sagadu akkasumas immoo seexanaaf amanamu. Gama waldaalee lamaanuu ulaagaa kan guutan namoota muraasa qofa. Miseensonni isaanis immoo namoota ulaagaa guutan kana qofa taasifatu. Kanaafis immoo miseensa xiqqoo qabaachuudhaan icciitii guddaadhaan socho'u. Kanaaf illuminaantis haa ta'u gareen biroo akka nuti baala lafaa akkasumas immoo baala mukaa fi baala midhaanii hundumaan illuminaantii jennu otoo hin taane miseensota xiqqoo fi icciitii guddaa warra socho'anidha. Walumaa galatti waldaaleen icciitii marti hafuura icciitii dhidhimaa keessatti hin hirmaatanii siyaasa keessattis hundi isaanii qooda fudhatanii kun akka jirutti ta'ee hundi isaanii kan haammatu waldaa Baavaariyaa Illuminaantii jedhamuudhaan beekama. Yeroo baay'ee waldaaleen icciitii dhiibbaa dhala namaa irraa waggaa qaqqabsiisu yeroo adda addaa argine turre. Dhiibbaa guddaas durii kaasanii warra qaqqabsiisaa turan waldaalee Illuminaantii Baavaariyaa duriitiin. Kanaaf sagantaa keenya kutaa jalqabaa kana keessatti akka galumsaatti wantoota armaan olitti tuqne yoo ilaalle sagantaa keenya itti aanuun Illuminaantiin maalidha? Addunyaa irratti maal geessise? Eenyuufaa irratti dalageessa jedhu wal wajjin kan laallu ta'a. Asin toora yuutuubii keenya hordofuu hin dagatiin asiniin.